السلام عليكم. سامونا كنا متى إتين كوبسا جرتن موسيقى كنا warroota muuziqaa kana mataan dhukkubsa dhageeffadhaa mirga keessanii alatti manatti kushiinatti bakka barbaaddanitti dhageeffachuu hin dandeettan ani isin doggollee hin danda'u mirga keessa waan ta'eef laakiin laakiin wanni jechuu barbaade viidiyoo nagahaa 5 walitti aansee ilaaluu dadhabe 2 yoo ilaale 3 4 5 6 haga 15 eenyummaa koo ilaaltee ka jedhu kanatu natti dhufa. Naalash godhaa weellistoota Oromootti illee isinii hima akka sirba haaraa isinii gadhiisanii ani akkamaas qayyaraa harattan walitti khalaas hin gaha wallaahi hin gaha weellisaan sirbi sun iyyuu sirba kana iyyuu dagatee jira laakiin isin asirratti elmaa jirtan maal akka argate sila sirba kana waan sirbiteef kasi ilaalee si jaalatutu jira moo si hawwatu jira moo akkam gariin immaa tolfatee ganamarraa tolfatee magriba irratti muuziqaa kana banee san booda akkana jedhee waan ganamarraa itti faajee baafatee irraa gara dalagaa seena. Lash godhaa hara nu baafachiisa guyyaa lamaaf dhiisaatii san booda itti deebi'a. Lash godhaa isinii galee beeytanii zamana duraaniititti dhiirri intala takka fuudhuudhaaf yumkin aslan inni nuu hin laallatu warratu laallata maali beeytanii sababni isaa yeroo sanitti dubartoonni hundinuu muhtarama turan hundinuu aynata tokko hundinuu adaba qabanii turan dubartiinis waanuma warri kadhateef sanitti heerumte zamana duraan zamana kennatti jechuudha dirqii duraa fi dirqii booda jechuudha zamana kenna sanitti zamana ammaa kanatti osoo warri kun hin fideef jallataa ofii filatte sanitti heerumti dubartiin. Dhiirris akkasuma osoo warri intala dubartii ta'a akkam jirtu tanniin dhibba fidaniif ka ofii filate san jallattuu sanitti heeruma. Fuudha. Dhiirri fuudha malee hin heerumu. Kanaafuu sirbaan jaalala dhugaa argachuu hin dandeettu. Filmii Turkii ilaaltee akka filmii Turkii sanii jaalala akka filmii Turkii sanii argadheettee yookaan yaaddu taate karaa baddee sirba irratti warroota sirba agarsiisan kenniin akka jaalala akkasii argadhu jettee karaa baddee akka warra filmii Hindii jaalala argatu lakki ati jaalala akka Oromootti argatte qulqulluu ta'e jaalala illee kaati argattu walaa akka Turkii walaa akka weellistoonni weellisan kanaa miti walaa akka filmii Hindii walaa akka filmii Amaarinyaa. Filmii Oromoffaa jaalala akkasii sana hin argattu. Dhibbaan dhibbatti sitti hima. Jaalalli ati argattu jaalala rabbiin qarasiif katabee fi jaalala nama si jaalate sanarraa jaalala inni si jaalatu san argachuu dandeetti. Haan jaalala akkasii sana immoo rabbitu siif kataba. Laakiin maa sitti himallee of fudhattaa? Atillee fudhattu isillee fudhattu. Innillee bakka keetiiti. Muuziqaa madhiise malee jijjiirama baay'ee fide hin fiddatillee waatsaappii seeniitii baradhu garee hedduutu jira waan rabbillee buufadhu muuziqaa caqase waan rabbillee keessa bobbuufataa si galee osuma bobbuufattuu kamtu mo'ataa watti sana ilaalta ishee hinyummaa akka olaaltee eegaa kottu garam dhufa garam deemuuf taata